Hayyee ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa guyyaa kaleessaa shaggarsiitirra har'a immoo magaalaa Adaamaa aanaa Arooretti qarree kiisoo jedhamu keessatti kaammoo bifa kanaan lageen guutuu isaatirratti lafa waan hedduuf nuuf ta'uu malu nuuf ta'uu danda'u tokkoffaa furdisa looniitiifis dakarratti kan jiru akkasumas immoo inni kun dirreen laaltan kun immoo irraa oleen isaa oomisha kuduraaf muduraatiif kan nuuf ta'u irratti sirriitti bifa bal'inaatiin hektaaraan kan lakkaa'amu immoo yeroo har'aa kana fudhannee jirra. Miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessaniyyuu bifa barbaachisaa ta'ee fi haala barbaachisaa ta'een aga danda'ama ta'een dhuftanii akka nu gargaartan muraasa isaa irra deemnee isin daawwachiisu nafaana akka deemtan kabajaanan isin affeera jechaadha. Umda isaatirrattiyyuu akkamitti akka hojjechuu qabnu hojjettoonni caasaa asii itti gaafatamaan kooree keenya caasaa asii damee Adaamaa kan ta'an obbo Lammaafaan nu wajjin jiru. Bulchiisonnis kam isaaniitiyyuu nu wajjin jiru. Kabajaa fi galata guddaa qabu bulchiisni warri Adaamaa. Yeroo ammaa kana akka bifa kanaatiin haguugsisnee nus xaraqsiisnee hojii keessatti gallee jirra. Ijaarsa jalqabamee jira. Ijaarsa jalqabamees maal fakkaata kan jedhu hin laalla. Kun diigaa isaa irraa ka'ee jira. Yeroo ammaa kana akka bifa kanaatiin kan ittiin deemnu ta'a. Garuu caalmaa isaa miseensi keenya martuu isaatiyyuu bifa kanaatiin hojjannee harree irraa xaraqsiisnee jirra. Kun martuu isaatiyyuu kan xaragamee jirudha. Akkamitti akka hojjetamaa jiru ni ilaalla. Ijaarsi ijaaramaa jiru maal fakkaata? Akkamitti ijaaraa jiru? Guyyaa har'aa immoo akkamitti ijaaru? Maal ijaaraa jirra? Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa maal hojjechaa jira kan jedhu immoo masarata bifa kamiin baasaa jirra. Masarata baasnee akkamitti akka hojjechaa jirru bifa kanaatiin kun amma masaratni kan ba'aa jirudha. Qotamee kan jirudha. Ammas hojjechuudhaaf bifa gaariidhaan kan itti deemaa jirudha jechaadha. Salphata singeenye arsaa kafalleerra bu'aa bahii baanee hundaa gonfanneerra waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mul'anni kee bu'aa gaarii sabaaf dhala hooggansi kee cimaa kutannoo murataa ifaan baattee deemtuu dukkana rukutaa Rakkoo gadadoo balleessaa kaayyoowwan saba koo hojiitu milkeessaa. Saffisaan oomishee gabaadhaaf dhiheessaa horsiisee furdisee cooma murachiisaa qaala'iinsa jiruu iddootti deebisaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jechaan wal gargaaree hooggansi martuyyuu poozishinii mataa isaa odollaaleen hunduu gadi bu'ee hojjechuun dirqama. Guyyaa hojii fi guyyaa boqonnaa jedhanii adda baasuun barbaachisaa miti. Yeroo marasaa immoo irra deemanii hooggantootas ta'e miseensotas ta'e jaalwan akkasumas dargaggeewwan hojjetan kan irra deemanii hoolaaluu danda'ame hoo jajjabeessuu danda'ame hoo bira dhaabbatan bifa barbaachisaa ta'eetiin dargaggeessi akkamitti hojjeta? Wayii namni keenya akkamitti hojiidhaan ammayyeessuu qaba? Wanna hundaayyuu amma taa'an qidaameef sanbata eeganii nyaachaa dhugaa akkasumas immoo waliin haasa'aa tiktookii qofarra ooluun gatiin qabu. Tiktookii irra warri ooltanii cal jettanii taa'aa ooltan warri feesbuuk irra ooltan feesbuukii gara feesbuukitti jijjiirtan tiktookii gara tiktiktaatti jijjiirtan martu keessan humna keessan kaa'atee gara hojiitti galuun dirqama murteessaadha. Qaamni milaallatu hundi keessaniyyuu inni ijoolleen fi daasbooraan ala jirtan immoo hundi keessan maallaqa keessan waan hin taanetti amma baastan koottaa harka walaa qabannu isinis asitti qabeenya uumadhaadha. Nus immoo humna keenyaa fi waan jirruun carraa argannetti hojii hojjannee dargaggeessa keenyas dinagdeessine waliin deemnu. Ammaa booda haa badan kara dinagdeetiin gongoma namoonni dura dhaabbachuu hin qabu. Tokkoomuu qabna. Hooggansa mootummaatirra kan jiran tokkoomuu qabu. Uummatni immoo tokkummaadhaan hooggansa faana dhaabbachuu qaba. Mootummaa faana dhaabbachuu qaba. Mootummaan nu faana dhaabbachuu qaba. Diinni waliin qabnu hiyyummaadha. Qabeenya waliin qabnu oromummaadha. Sirni waliin qabnu sirna gadaati. Mootummaa keenya immoo mootummaa waluudhaaf fidannee aga taanetti walumaan haa hojjannu, waliin haa dagaagnu, waliin diina keenya awwaallu, alagaa keenya garaa jabaataa
garaa hammaatee addaan nuuf ittinneessee afaan keenya akka dhungoo afaan harree wal jala dabarsee waan jidduu keenya jiru nutti fayyadamuuf fiigummoo waliin hubannee dammaqnee dammaqiisan ofirraa haa cabsinuun waamicha kiyyaaf hubachiisa kiyyaadha. Jabaadhaa cimaa galatoomaa horaa bulaa liibanaa kara kiyyaan. Lammaa Addunyaan jedhama. Namoota baay'ees akka asirratti hojii argatan isaaniifis balbala hojii banuudhaan kanarratti seennee kunoo hojjechaa jirra. Itti dabalata gaafannee jirra. Isas isinii kenninedhanii isarratti hojjechuudhaaf itti deemnee hojjechaa jirra. Furtii salooniitii fi kuduraa muduraa adda addaas fuuldura kanatti hin hojjennedhamee waan kan walitti qabameef isarrattis hin hojjennee kan walitti qabnee jirra. Isas itti deemna. Sheerii 8 amma 8 hojjennee jirra. 12 immoo hojjechuuf itti deemaa jirra. Asirratti buusuuf ogeessaan iddoo qabannee jirra. Obbo Sanyii Dashuu pirezidaantii caffee dargaggoo baay'ee nama dargaggoodhaaf dargaggoo Oromootiif keessattuyyuu waan olaanaa guddaa qaba. Asirratti hojjedhaa jedhee waggaa 3ffaadhaan amma miseensa waldaa caffee dargaggoo ergan ta'e achi keessatti yaada baay'ee sarraa barree jirra. Isinis baay'ee galatoomaa haaluma kanaan itti fufaa nurraa hin badinaa ulaalaa isiniin jedha galatoomaa. Maqaan koo Gaaddisaan jedhama. Ga'een koo humna namarraan hojjedha caffeerra miseensa waldaa caffeeti. Kennaa bulchiinsi magaalaa kenne waldaa kanaadhaaf horii furdisuudha. Bilookettiin 2 hin ijaarama amma kennanii jiru kan horii furdisuu jechuudha. Fuulduraaf ammoo horii aannanii fi laftiin kennama. Kuduraaf muduraadhaafis hin kennina jedhanii abdiin jira. Bakki isaa akkuma mul'atu baay'ee ol ka'aadha. Magaalaa Adaamaadhaaf raabsuun magaalaa Finfinneedhaaf illee raabsuun magaalaa Shaggariif raabsuun hin danda'amu jechuudha. Horii furdisanii hojii kana keessa galamee jira. Akkuma beekamu kaleessa magaalaa Shaggar irratti ganda gadaa faajjii irratti sheedota 8 ijaaramuudhaaf kaleessa agaan bu'uura kaawwan duwwaa ta'in jalqabbiinsa jalqabamee jira jechuudha. Akkuma obbo Sanyii pirezidaantiin caffee dargaggoota caffee waliigalaa kaka'umsa isaan qabaniin bulchiinsi magaalaa Shaggar kenneefiin nuuf kennuudhaan hojiin jalqabamee jira. Guyyaa har'aas immoo akkuma kaka'umsa obbo Sanyiin godhaniin tattaaffii isaan godhaniin bulchiinsa magaalaa Adaamaa kanatti akka nuuf kenname hojiin akka jalqabamu iddoo kanatti argamna jechuudha. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii gaariidha. Iddoo kanatti amma fakkeenyaaf namoota 100f hojii carraa hojii uumama jedhameetu karoorfamee jira jechuudha. Jireenya salphisaa soonatti